السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warreen garitee huruufa nu barsiisiyattan isiniin barsiisa jechuudha. Yoo hanga garitee dhumaatti na jalaatan jechuudha. Huruufa garitee yeroo finnes deebineeti quraanallee hiikaa yoo barachuu feetan isin barsiifna jechuudha. Akkasii warri garitee maatii keenyatti hin dabalamin maatii keenyatti dabalama. Warra garitee viidiyoo ilaaltu jirtan jechuudha. Laayik godhuun dagatina amma ni eegalla. Bismillahir Rahmanir Rahim. Boqonnaan dura huruuful hijaa qubeelee garitee hijaa tan garitee kophaa baate hijaadha. Hijaa wanni jenee harfii qubee arabaa kana guutuu hijaa jenii jechuudha. Alif baa taa saa jiim haa khaa daal زال راء زاي ذا نجانين كان ذا نجانين زاي اللي نجانين ذات نجانين سين شين صاد ضاد ضاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو واو ها حمزة يا akkasii qubeelee kana akkatti bilcheessuu qabdi jechuudha. Baan meeqa jalaa qaba? Takka, taan lama, taan sadii. Jiimii fi haanis jiim qabdi qaba, haan ammoo qabdi hin qabu. Haan qabdi qaba, gubbaa qaba. Daal qabdi hin qabu, zaal qabdi qaba, qabdi takka. Eessaa qabu, gubbaa qaba. Raan qabdi hin qabu, zee qabdi qaba. Jarri lamaan gola fakkaatan. Zee immoo qabdi takka gubbaa qaba. Siin qabdi hin qabu, shiin qabdi sadii qaba, gubbaa qaba. Saad qabdi hin qabu, daal qabdi qaba, gubbaa qaba takka. Akkasitti gaffettaniiti yeroo kana irra deddeebitan darsii lammadaa kunnaa hanga darsii lammadaatii walitti deebinutti nagaan tura irra deddeebi'aa bilcheessaa bakka guddaan geessan jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.